Nagaan bu'uura waan hundaati. Namni ba'ee galuuf biyyi akka biyyaatti itti fufuuf nagaan jiraachuu qaba. Faallaa kanaan nagaan jiraachuu baannaan jiruun ilmaan namaa gaaffii keessa gala. Lixa Oromiyaatti boora'uu nageenyaan jiruuf jireenyi hawaasaa gufachuun hawaasni dararamaa ture godinichatti nageenyi akka waara'uuf yeroo adda addaatti gaaffii isaa dhiyeessaa tureera. Nagaaf tasgabbiin nu uumamee waraanni nurraa dhaabatee qamadiin amma jalqabe kun bal'inaan akka itti fufuu dandeenyu. Warshaan sukkaaraa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e amma eegame yookaan immoo hamma dura hojjetaa jiru hojjetaa jiru jechuudha. Nageenya naannoo sana irratti ajandaa nu godhatanii irratti akka nu hojjettan. Hundatu diina miti. Nama muraasa kan immoo qulqulleessuun yookiin araarasa jedhamu sanattis fiduun hanga ammaatti rakkoo nutti ta'eera. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti fala waaraatu nu laattanii. Ammatti naannoo keenyatti nageenyi waara'uun hojjennee milkoofneerraa oomishaa fi oomishtummaan keenyas guddateera kan jedhan jiraattonni kun nageenya kana ittichuuf immoo hirmaannaan hawaasa maraa murteessaa ta'uu kaasaniiru. Nageenyi naannoo keenya jiraachuu, nageenyi naannoo warshaa keenyaa jiraachuu kan argisiisu tokko warshaan kun naannoo kana dhaabachuusa eenyu ifadha jechuudha. Yaadatti laachuu hin dandeenyu. Lammaffaa oomishnee gabaaf dhiyeessaa jiru. Oomishni iddoo kanatti walitti qabnee oomishaa jiru dhiyeessaa jirru kuni agarsiistuu nageenyaati jechuudha. Namoonni nagaa akka barbaadan akka uuman warri ijoolleen keenya ammas keessa jiran warri bakkee jiranis dhufanii nageenya kanatti amananii nagaa uumanii walii gallee nagaa uumne inni barre waa'ee nageenyaa akka inni dhufee baratu yoo nagaa qabaanneedha kan nuyi gammannee jennu abbaan koo haati koo an obboleessi koo wal hubachiifnee ijoollee saxinaa saganaa guddataa jiru hubachiifnee nageenya akka uumu. Godinaalee Lixa Oromiyaatti daawwannaa hojii kan taasisan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed naannawichi yeroo dheeraa fi rakkoo nageenyaa tureen misoomarraa hanqatee tureera jedhaniiru. Hawaasni naannawichaa yeroo itti shira qaamolee badii irratti dammaquun fuula isaa gara misoomaatti deebisuu qabu amma akka ta'es kaasaniiru. Waa'ee naannoo kanaa gaafa yaanu dubbiin nageenyaa, dubbiin ba'anii galu, dubbiin yaadanii hojjechuu rakkoo ta'ee tureera. Uummanni keenya baritti dammaquu qabu amma natti fakkaatan maaliif ho'ettan sababa rakkoo keessa galte kan albeen natti fiigeef kan hordaan natti fiigee argee jette rakkoo keessa jiru jedhanii warra albeen nutti fiigaa jiran kan maal barbaada akka jiran hubatanii akkuma abbootiin keenya nu barsiisan mariif marabbaan dubbii hiikanii nu gahaa misooma nu wayyaa carraa arganne kana balleessuu hin qabnu wal mancaasuu wal ajjeesuu wal xiqqeessuu wal cabsuu nu gahaa jennee dhaabbachuu hin dandeenyu taanaan coobna argaa jirru kun galaana ta'uu hin danda'u. Hawaasni keenya nageenya isaa eeguu fi yeroo boora'es nageenya waaressuu fi aadaa fi duudhaa guddaa qaba kan jedhan muummichi ministeeraa qaamolee waamicha nageenyaa fudhatanii gara nagaatti deebi'an galateeffataniiru. Wal dhibdeen jiraachuu hin danda'a. Mariif marabbaan mari'annee jaarsoliidhaan fayyadamnee araaramuu akka dandeenyus uummanni keenya jechaan kadhannaa guyyaa guyyaatiin nu barsiisaa guddanne. Nagaa hin jaallanna bakka nagaan hin jirretti immoo mariif marabbaan dubbii hiikus immoo aadaan keenya barsiisee jira jechuudha. Dhiyeenya kanatti obbolowwan keenya kanaan dura qabsoo bifa addaatiin filatan gaaffii uummanni isaanii dhiyeesseef fudhatanii baay'een isaanii deebi'aa jiru. Warra deebi'e kana galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon kan qaamni biraa miidheen caalaa miidhaan inni walii isaatiin walirra geessisee guddaa ta'uu ibsuun aadaan mariin rakkoo hiikuu hawaasichaa guddachuun meeshaa qaama badii ta'uu irraa deebi'uu qabaas dhaamaniiru. Naannoo kanatti Oromiyaa keessatti diinni alaa dhufee kan nu cabsaa kan nu ajjeesaa jiru caalaa ijoolleen Oromoo osoo ta'anii mari'achuu qaban kan wal cabsaa kan wal ajjeesaa misooma akkasii akka hojjechuu hin dandeenye kan dhaabaa jiran baay'eedha. Kanaaf warra galan galateeffachaa warra hafan immoo ijoollee galan hordofaa nu gahaa kana caalaa wal nyaachuu, wal arrabsuu, wal ajjeesuu bu'aa akka hin qabaanne agarree jirra waan ta'eef kana booddee xiyyeeffannaan keenya uummata keenyaa wajjin taane naannoo keenya misoomsuu ta'uu qaba.